Harka fuunee jaalatamtoota kabajamtoota hordoftoota keenya jirra jirtu fayyaa keessanii nagaa kootii galata rabbii hundi keessan akka nagaa fayyaa taatan abdii guddaan waaqayyo biraa qaba isiniin jecha egaa akkuma beekamu qophiilee keenya nama bashannansiisanittis bashannanaa jirtu kan nama aarsanittis immoo aaraa jirtu jechuudha. Egaa ammas wanti ani dubbachuu dhufe waan jidduu keenya lamaan waan jidduu keenya deemaa jirudha jechuudha. Ammatti jechuudha ani waan hin godhu dhabeen jira jechuudha. Maaliifi ani dideetan jechuudha didee baay'ee tokko didee rakkisee jennaan eeyyamuu dinnaan jechuudha kan nama biroo natti ergee namni biraa namni sun immoo akkanan heeyyamuuf innis na gaafii na gaafate yookaan na dhiyeessee ture baay'ee tokko jechuudha kanan didees hanga ammaatitti wanti nani heeyyamee hin jiru maatii lamaan jiraachuu yookaan maasaanoon narratti dhufuu kana hin heeyyamne jechuudha. Akkasumas immoo ani heeyyamaa hin jiru jechuudha. Namni biraatis dhufee kan na gaafateedha jechuudha. Nama natti ergee kan na gaafachiise abbaan miliyoonii nama kana natti ergee nama baay'ee jaaladhu nama baay'ee nama guddaa ta'eedha kan inni natti ergee ammas namni kun bulees itti deebi'a. Samoona kanatti immoo jaarsolees nan ergaa waan jedhu wayiitidha kan inni itti hime natti fakkaata. Kanarra jira jechuudha. Waleen immoo na heeyyam ishiin inni erga heeyyamamaa ta'e ishiinis na heeyyamti waan jedhu wayiiti jechuudha kan ishiin dubbatachaati jirtu. Ammas egaa wanti ani ishiin walitti haasofnee lakkii narraa taa'e lakkii sirraa hin taa'a wanti jennee waliin dubbannu karuma yuutuubii kanaa yoo ta'een ala karaa biraatiniin ani ishiin qaata walirraa cufanne jechuudha. Namoonni hedduun keessanillee bilbila abbaa manaa keerraa buluuki godhinaan jettanii jirtu. Bilbila isaa irratti ani isaan telegiraamiidhaan haasofna jedhanii jiru. Ani mootu telegiraamii isaanillee hin laalle jechuudha hanga har'aatitti. Maaliif keessi namaa gaafa waan tokko gaarii ta'e gaafa keessi namaa gammachuu qabaateedha ka waan namatti dhufu kanarlee kan eessan natti dhufe jedhanii too yaadanii kun dhugaa akkuma piraankii ta'eetidha kan dhufe. Garuu amma immoo jalqabni duraa piraankii ture akkuma beektanii amma immootu kara dhugaatti deemaara yoon itti ilaalee jedhu natti fakkaata. Mee isa kanarratti warroonni jechuudha osoo nu hubatinirree kan nama arrabsitan jirtu hedduun keessan jechuudha abbaa miliyoon dhukkeeraa kaastan jechuudha arrabaanii abbaa miliyoon isa kaaraa jechuun miidiyaan reefu kan reefu gadi bahee malee abbaan miliyoonii tanaan duratti miidiyaa hin qabu hanga ammaatitti illee kophaatti waan inni fayyadamaa jiru hin jiru jechuudha. Inni ka ishiin jennaan ishiin gadi baatee YouTube irratti dubbannaan nus YouTube irratti dubbanne malee inni waa'ee kanaatu keessa hin qabu. Arrabsitanii dhiistanii namni tokko gaafa nama arrabsu arraba sanii jedhee waan yaade tokko dhiisuu hin danda'u isinii galee arrabni eenyumallee hin sirreessu. Arrabni nama sirreessu kan nama sirreessu gorsaa yoo dandeessan yaada gaggaarii yookaan immoo akkaataa inni itti ishiirraa fagaachuu qabu akkam akka godhuu qabu kanneen na gargaartanii haala saniin barreessuu qabdu malee gaafa arraba ta'e itti xiiqaa jechuudha. Keessattuu ilmi dhiiraa gaafa arrabsan ani amma jechuudha cal'iseetuma yeroo isaan jechuudha viidiyoo hojjetanillee cal'iseetuma akka nama homaa hin beekne ta'uun koo lolu xinnoo lola malee ani akkuma na argitan baay'ee lolee hin beeku jechuudha. Waan kanarratti kolfillee na qaba yeroo tokko qaldii natti fakkaate garuu dubbiin akka isin laaltan kanaa miti. Maaliifi kokkolfaa taphachaatidha kan nama mo'an malee gorsaatidha kan nama mo'an malee cal'isanii nama arrabsanii nama mo'an jechuudha. Yookaan immoo namni sun waan barbaadu saniin dhiisu jechuudha sinii galee ani amma sossobaadhanan jechuudha. Marii garagaraa dhiyeessee fi tanan haala saniin hambisallee jedheetiin yaadaa ture garuu humna kiyyaa ol ta'ee jira jechuudha.
ishiin makiinaa waan qabduufi makiinaa ishiin qabaannan qabeenya ishiin qabaannan jettanii isinis kan dubbattan jechuudha. Ani erga isaa ta'etti garuu wanni nagalchuu hin jiru. Hamma ammaasitti garuu ani waan hin dubbadhe waa'ee fuudha kana heeyyamuu kana keessa hin jiru hanga ammaasitti. Garuu immoo gara fuulduraatti jaarsoleen isin ergamu jechaa jiru. Meeqa ani osoo hin heeyyamin akkamitti akka ta'u olumaan laalla. Baay'ee tokko nama dhibbisa jechuudha. Haalli ittiin deemamaa jiru. Ishiinis jaarsoleen aanaa ergamu jetti. Innis erga ishiin namni kun hin miidhamin naan jechaa jira. Namni kun hin miidhamin biyya namaa keessa teessee akka hin miidhamnee fi hamilee ishii eeguudhaaf naan jechaati jira. Tarii namni kun biyya namaa keessatti waan hin taane of gochuu danda'a. Akkuma kinoo madaamii yoo na yaamtu dhaga'u meeshaa madaamis caccabsee jechaatidha kan ishiin dubbachaa turte. Isa san immooyyuu kana akka sirreessitu akka mana namaa keessatti sammuun ishii kara biraa hin deemne. Kanaafuu ammaa fi tolellee jedha naafee yami akkan tole jedhu akka waan ishiin barbaadde hunda raawwadhuu fi naan jechaa jira. Ani immoo haga ammaasitti homaa tokkollee waan hin jedheen hin qabu. Egaa akkuma na argitanii ani yeroo baay'ee nan gorsa jechuudha. Gorsa baay'een dhiyeessaa fi nan gorsa hamma naa dandahameen ittan hima jechuudha. Wanti kun siif hin ta'uu jedhee ittan himaa. Ergan itti himeen booda immoo namni kun immoo naan waaxaa ani dirqama yoo kan jedhus ta'e akkasuma garuma inni jedhe saniin deemuu wayyamoo hin deemu kan jedhus immoo keessa koo keessa gaafii guddaatu jira. Yooni ani deemuu baadhe yoon ani akka inni jedhe sanitti deemuu baadhe yookaan immoo daa'ima isaa kana dhiisee jireenya waliin eegalle kana dhiiseetis deemuu danda'a hin beekamu jechuudha. Kara ishii san deemuu danda'ani kaleessas akkuma jedheen deemi jedheenitiin ture. Garuu erga sanii gadi teessisee gorseetiin ture jechuudha. Kanan gorse irratti immootu isaaf gahaa hin taane ammas deebi'ee nama biroo natti erge nama guddaa nama baay'ee jaaladhu nama baay'ee kabaju kan inni natti erge. Ani ammas waan tole jedhe tokkollee hin qabu. Akkasumas immoo waan baay'eetu jidduu kana jira jechuudha. Wanti hin taane wanti eeyyamamaa nama hin taasisne hedduu isaa jidduu keenya waan jiruufi ani hin barbaanne jechuudha. Kana fakkaata. Ammas namni na akkanatti ergamee na amansiisu isinitti himu kan jechuun na amansiisu hedan haala kanaan akka nani heeyyamu warreen na taasisuu hedan namoonni inni natti ergate sun namoonni abbaan miliyoon natti erge sun akka nani heeyyamu na dirqamsiisaatii jiru. Ani immoo agarraasitti waan amma kanaasitti waan hin dubbadhe hin qabu waan hin heeyyames hin qabu. Gara fuulduraatti immoo walumaan laalla. Turtiin keessan nu faana haa ta'u. Viidiyoo qomoo waan dhaggeeffattanii fi galatooma ulfaadhaayi. Hamma danda'ame yaada gaggaarii barreessitanii namatti tola. Garuu hundumaafu wanni namni hojjetu nama hunda gammachiisuuf miti isin eegalee namni of gammachiisuuf kan hojjetu malee nama biroo gammachiisuuf miti. Abbaan miliyoonii osoo nama gammachiisu ta'ee jalqaba irratti anaaf jechuudha. Anaaf in ta'u waan hin jedhe san bira darbee waan namni biraa jedhu son hin hojjetu ture. Garuu inni immoo ani waan hin dubbadhu kana bira darbee of gammachiisuuf jedhee tarii gara laafummaas ta'uu danda'a hin beekamu. Haala saniin karaa ishiitti deebi'ee hin ta'u. Erga ishiin jettee of miidhuu hin qabdu. Mucayyoon kun biyya namaa keessatti waa ta'uu hin qabdu haa jiraattu jechaati jira. Anis immoo waanin aga ammaasitti dubbadhe tokko hin qabu. Akkuma kaleessa illee argitanii isinis baay'een keessan hin heeyyamin jechaati jirtu. Wantoonni nan heeyyamsiisnes baay'ee jira. Wantoonni immoo akkan heeyyamu na taasisus baay'ee jira. Gara fuulduraatti walumaan itti deemna. Horaa bulaa waan na dhagge